ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በሕገ መንግስቱ። ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል። አዲስ አበባ የማን ናት የሚል ጥያቄ በእኛ ደረጃ አንስቶ መወያየት አሳፋሪ ነገር። አዲስ አበባ የማን ናት የማን አይደለችም ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች ምንድነው ከጭንቅላታቸው ጀርባ አስቀምጦ ስለዚህ ጉዳይ የሚነጋገሩት የሚለውን በራሱ አውድ ማየት ያስፈልጋል። haala biyyattiin keessa jirtu irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii miseensota paarlaamaatii dhiyaataniif deebii kennuuf qophaa'e dhimma komishinii marii biyyaalessaa waa'ee magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee baatota dubbatan bal'inaa utuutiin dhiyeessine. Kutaalee ajaja baatti raayyaan ittisa biyyaa hooggantoota finxaaleeyyii faannoo 42 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. እነዚህ ወጣቶች ያለቻቸው ጥቂት ተስፋ ይዘው ለመጓዝ እየሞከሩ እያለ I am here to be a voice to my people, young people and teenagers who are suffering and that we don't need a war. Person should be forced into military service or complete to take part in war against their will. Every individual has the right to make their own choices and to live dole waraanaa humnaa jalqabdeen mormeen kaafamte. Dhuma ayyaana walabummaa Ameerikaa waggaa 250ffaa kabajan irratti dhukaasa banameen namoonni 8 madaa'uun dhaga'an bal'inaa utuutiin dhiyeessina. Pireezidaantiin Yuukireen gaachana ittisa diroonii haarawaa ifoomse gama biraatiin ammaas hoogganaan Kooriyaa Kaabaa agarsiisa meeshaa waraanaa mul'isee bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa bakka isin jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaati amma bal'inaa utuutti aansina. ብዙ ሰርተውበታል። በተለይ ድሬዳዋ ላይ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ። Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed keessatti dhufu kana haala biyyattiin keessa jirtu dhimma nageenya biyyaa ulaa galaanaa dhimma Tigraay dhimma diinagdee biyyoolessaa akkasumallee dhimmoota caaseffama bulchiinsaa haarawaa biyyattii kan bara 2019 keessa hojiirra ooluuf ba'ee fi gaaffilee kanneen biroo miseensota mana marii bakka buutu uummatarraa dhiyaataniif ibsaa fi deebii bal'aa kennuuf qophaa'uun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee filannoo akkasumallee miseensota mana marii bakka buutu uummataa kanneen aangoo gadhiisanii fi kanneen filannoodhaan teessoo bulchiinsaa haarawaa argatan irratti ibsanii kan naaja'ameeti jira. Keessumattuu yeroo ammantanaa dhimma ijoo komishinii marii biyyaalessaa irratti mari'achaa jirtu caaseffama bulchiinsa haarawaa laalchise naannoo Tigraay irraa kana fi naannolee Itoophiyaa jiran maratti caasaan daangaa haarawaa diriiruuf akka jiru beekamaadha. Kanaanis dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa walgahii paarlaamaa irratti kan dhiyaatu yoo ta'u isaaf ministeerri muummee Itoophiyaa immoo Dr. Abiy Ahmed deebii fi ibsa gahaa kan kennu ta'utu himame. Haaluma kanaan Dr. Abiy dhimma magaalaa Dirree Dhawaa laalchise ibsa kanaan dura kennerraa ibsa haarawaa kennamoo hin kennu tilmaamni jedhuus gaafii keessa galeetti jira. Magaalaan Dirree Dhawaa bara mootummaa wayyaanee keessa Oromiyaa irraa muramuudhaan teessoo mootummaa bulchiinsa federaalaa jedhamuun Somaalee fi Oromoodhaan teessoon 50 qooddatanii bulchaa turuun ni beekama. Haa ta'uutii malee magaalaan tun adeemsa keessa falmii abbaa biyyummaa fiddeen magaalaan tun tan saba Somaaleeti mootaan Oromooti gaafiin jettu kaafamaa turuun ni beekama. Ji'oota 7 dura immoo ministeerri muummee Itoophiyaa gaafii akkana fakkaatuuf miseensota mana marii irraa dhiyaataniif dhimma abbaa biyyummaa magaalaa Dirree Dhawaa laalchisee gaafatameef የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በሕገ መንግስቱ። ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል። ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ። wayita deebii kennu magaalaan Dirree Dhawaa bara 1990 takka dura qaama naannoo Oromiyaa akka turtee fi mootummaan PRDF magaalaa tana Somaalee fi Oromoon teessoo 55 qooddatanii akka bulchaniif murteessanillee magaalaan Dirree Dhawaa heera mootummaatiin magaalaa federaalaa taate barreeffamaan wanti taa'ee kan hin jirre ta'uu Dr. Abiy Ahmed ibsee turuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee dhiyeenya kana immoo caasaa bulchiinsaa haarawaa diriiruuf deemuun Dirreen Dhawaan garamitti ciddi if dandeessee itti fufdemoo naannoo Oromiyaa fi Somaalee keessa takka jala galti ka jiru hanga ammaatti wanti ibsame kan hin jirre ta'ullee garuu dhimma kanarratti komishinii marii biyyaalessaa irratti mari'achaa jiraachuun ibsame. Dhimma kanarratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deebii fi ibsa bal'aan kan naaja'ameeti jira. Dhimma kana jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Kutaan ajaja kaaba baatti tarkaanfiin fudhatameen kutaalee kanneen keessatti humnoota gara jabeeyyii faandoo 42 godina Gondar Kibbaa
naannoo Kumraa Kamaal gara Buugeenaa fi Hagaree Gannaatti keessatti socho'an dhabamsiisuudhaan namoota hedduu madeessuun isaanii ibsame. Itti aanaan ajaja Baalleetinaal Koloneel Meekawaanitti Daggafaa akka ibsetti miseensota kutaa kanaa kan nagaa naannichaatiif nageenya hawaasaa boreessan irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsuudhaan nageenya kana mirkaneessuuf hojiin cimaan hojjetamaa jiraachuu fi meeshaalee waraanaa akkasumas garee finxaaleeyyii hedduu irratti tarkaanfii fudhatuudhaan meeshaalee isaanii barbadeessanii jiraachuu beeksise. Ajajoonni reejimentii Leetinaal Koloneel Tasfaayee Deebisaa fi Leetinaal Koloneel Taakkaluu Barraasaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin waraanni keenya tarkaanfii warra finxaaleeyyii irratti fudhatu cimsee akka itti fufuu fi finxaaleeyyiin akka hin seennee fi akka hin baane dhorkuudhaan naannicha keessatti nagaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuu beeksisan. Hojii kana keessatti kasaaraan namaatii fi meeshaa diina irratti tarkaanfiin kan fudhatame waggaa ta'u diinni barbadaa'ee hedduun madaa'ee ambulaansii dabalatee meeshaa waraanaatii fi rasaasni gosa adda addaa booji'amanii jiraachuu beeksise. Kanneen ajjeefaman keessaa ajajaa kutaa waraanaa Dasee Tasfaayeetii fi hoogganaa duula filannoo Geetaachoo Mogos faan kan argaman ta'u gabaasni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa ba'ee mul'ise. Seera waraanaa haarawaa ilaalchisee labsii waraanaa haarawaa TPLF baafteen namni dhalataa Tigraay ta'e tokko dirqama miseensa waraanaa ta'e loluu akka qabu dirqisiisuu hordofe Tigraayitti daa'immaniif dargaggoota humnaan gara waraanaa bobbaasuu ilaalchisee dhalattoonni Tigraay biyyoota adda addaa jiraatan seera TPLF kana mormaa jiraachuun itti fufan. TPLF seera haarawaa diriirsiteen namni dhalataa Tigraay ta'e tokko waraana TPLF dabalamee qabsaa'uun dirqama ta'uu beeksisan. Namni diddaa agarsiisee abbaa adabbii qarshii 10,000 hanga 50,000 adabamuu akka qabu akkasumallee kanneen dargaggoonni waraanatti akka hin dabalamne gorsan hidhaa waggaa 5 hanga waggaa 15 kan adabaman ta'uu labsiin tun addeessite. Labsiin tun kan labsamte eega dursaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bulchiinsa yeroo Tigraay humnaan diiguun aangoo dhuunfateen booda kan baate waggaa ta'u yeroo ammaan tana magaalaa Maqaleedhaa eegalee magaalaalee Tigraay hunda keessatti dargaggoonni waraana wayyaaneetiin humnaan gara mooraa waraanaa oofamaa jiraachuun mul'ate. Duula waraanaa humnaanii kanaan uummanni Tigraay bahee falmaa kan jiru waggaa ta'u dargaggoota umriin isaanii leenjii waraanaatiif hin gahin barattootaaf dargaggoota humnaan guuramaa jiran kana ilaalchise dhalattoonni Tigraay biyyoota adda addaa jiran duulaaf qajeelfama TPLF kana mormaa jiraachuun mul'ate. People are being drawn into war even though they don't want it to be. No young አብዛኛው ወጣት ምን ያህል እየሞከረ እንዳለ Fana, today I'm here to be a voice to my people, young people and labsii TPLF kana ilaalchisee intalti ministeera muummee Itoophiyaa duraanii tan taate intalti Mallas Zeenaawii Saamal Mallas dippiloomaasiin fatala warqii maal akka ta'e ifanaan taanee jechuudhaan qondaala TPLF guddoo qeequun ni yaadatama. Saamal Mallas gaafii fi deebii dhiyeenya kana miidiyaa Taagaat miidiyaa waliin taasifte irratti labsiin haaraan tun namoota seera beekaniin odoo hin taane namoota dubbisuu fi barreessuun beekneen waan baafamnaaf fakkaataa jechuudhaan dubbate. Labsiin rakkoo hedduu qabaachuu fi seera bara dargii kan nama yaadachiisu ta'uu dubbatte. Yaada itti gaafatamtuun waajjira TPLF yaadde fatala warqii Gabra Egzaabeer kan irratti ibsa san irratti hoggaa gaafatamtuu intalti Mallas Zeenaawituun haasawaa nuffisiisaa fi haala yeroo ammaa lafarra jiru wajjin kan hin deemne jechuudhaan jaboo qeequun yaadatama. Kana malees yeroo ammaan tana hayyoonni fi beeytonni Tigraay akkasumallee dargaggoonni fi shamarran Tigraay biyyoota adda addaa jiraatan labsii TPLF fi duula waraanaa humnaan taasifamaa jiru kana morbuu fi balaaleffachuu itti fufan. Haaluma kanaan tiiktokariin Itoophiyaa beekamaan Adoonaay Kajaamu dhalataan Tigraay karaa tiiktookii isaa irratti duula dhalattoota Tigraay irratti deemaa jiru ilaalchisee akka ibsetti qeerroon Tigraay goota gootummaa isaanii waraanaaf odoo hin taane nageenyaaf oolchuu qabanii jechuudhaan duula ammaa kana balaaleffatu beeksise. Qeerroon Tigraay keessatti deebi'ee waraanni akka kawwee layyabnu jechuudhaan dubbate. Kanaanis yeroo ammaan tana Tigraay keessatti ammoo waldhabdee fi walbormiin hooggansootuma TPLF jidduutti mul'achuun waa hin hafne jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa Tigraay Wixata dabaree kana halkan paarkii bashannanaa beekamaa Koonee Aayisland magaalaa Birookon Niiwuork keessatti argamtu irratti dhukaasa banameen namoota guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa 250ffaa kabajan irratti haleellaan raawwatamuun dhaga'ame. Haleellaa kanaanis namoonni 8 madaa'ee jiraachuu poolisiin magaalaa Niiwuork beeksise. Haleellaan tun kan raawwatamte yeroo dhaabbileen Ameerikaa ayyaana walabummaa Ameerikaa waggaa 250ffaa isaanii xumuraa jiranitti hoggaa ta'u akka poolisiin Niiwuork ibsatti ammoo namoota 8 haleellaa kanaan miidhaman keessaa 4 daa'imman qulqulluu ta'uu beeksise. Namoota miidhaman keessaa dubartiin ganna 21 haala yaaddeessaa keessa kan jirtu waggaa ta'u sababni miidhaa cimaa nirrageen haala yaaddeessaa keessa jiraachuu poolisiin magaalaa Niiwuork beeksise. Dhukaasni tasaa kun yeroo ayyaanni kabajamaa jiru irratti namoota hedduun bakka bashannanaa jiranitti walitti qabame irratti banameen namoonni hedduun madaa'uudhaa fi qondaalonni seera kabachiisan naannoo bakka dhukaasni itti raawwatame sanitti meeshaa waraanaa arguu isaanii kan himan waggaa ta'u dhukaasni kanaan wal qabate shakkamtoonni to'annaa jala oolan tokko illee kan hin jirre ta'uun beekame. Namoota haleellaa kana raawwatan addaan baasuuf sakatta'insa jabeessaa jiraachuu beeksisa.
Pirezidaantiin biyya Yuukireen Zelenskiin tarsiimoota sagalaana haarawaa eegumsa qarqara galaana gurraacha Yuukireenii fi koriidoroota doonii murteessoo ta'an cimsuuf kaayyeeffate haarawaa ifoomse. Seerri sagalaanaa yaadame kana jalatti Yuukireen balaa qilleensaatiif galaana irraa dhufu addaan kutuu fi balleessuuf kaayyoo isaa naannoo qilleensaa fi bishaan qarqara galaanaa naannoo magaalaa buufata doonii Odeessaatti sakatta'uuf diroon interceptor ja'amu bobbaasuuf karoorfatee jiraachuun beeksifame. Akka pirezidaantii Yuukireen Zelenskiin ibsatti jalqabbiin tun nageenya daandii Yuukireen karaa galaana gurraachaatiin alergii isii guddisuuf kan yaadame yoo ta'u kunis dinagdee biyyattii fi dhiheessii nyaataa addunyaa keessatti qaama ijoo fi olaanaa ta'uu beeksise. Qondaaltonni Yuukireen akka ibsanitti bu'aa qabeessummaan sirna diroonii interceptor ja'amtu tun biyyattii haala fooyya'aatti kan eetu yoo ta'u ragaa dhiyeenya kana akka agarsiisutti ammoo sadarkaan duula kanaa dura caalaa diroonii Raashiyaa ittisuuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsame. Dirooniin kun diroonii wiilii haleellaa Raashiyaa qolachuuf kan oolu ta'uun ibsameeti jira. Oduu teenya gama biraatiin hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un yaalii meeshaa waraanaa haaraa lubbuu namaa balleessuu danda'u yaalee jiraachuun dhagahame. Agarsiisni meeshaa waraanaa kun dhukaasa misaa'ila kiruuzii tarsiimoo dhukaasa qawwee galaanaatii fi hoogganaan kun qophii sirna waraanaa elektirooniksii doonii kana itti dhiheenyaan hordofaa jiraachuun ibsame. Taajjabdoonni akka jaaritti shaakala kanaan dandeettii lolaa walitti hidhamee agarsiisuuf kan kaayyeeffate yoo ta'u Kooriyaan Kaabaa dandeettii haleellaa galaanaa fi tisa elektirooniksii isii guddisuuf yaalaa jiraachuun ibsame. Dhaabbanni oduu mootummaa biyyattii akka ibsetti qorannoon tun qaama sagantaa waraanaa ammayyeessuu fi Kooriyaa Kaabaa itti fufsiisuuf kan yaadame jechuun ibsame. Yaaliin meeshaa waraanaa yeroo dhiyootti taasifame kun yeroo Kooriyaan Kaabaa qoqqobbii addunyaa irraa kaa'amtutti dandeettii misaayilaa fi humna galaanaa isii saffisaan babal'isuu kan itti fufte yoo ta'u wallabdee nageenyaa Peensuweelaa Kooriyaa keessatti cimee itti fufee jiraachuun ibsame. Taajjabdoonni addunyaa haala kanatti dhiyeenyaan hordofaa kan jiran yoo ta'u daawwannaa tana booda ammoo Kooriyaan Kaabaa yaalii misaa'ilaa yookaan shaakala humna galaanaa dabalataa taasisuuf qophiirra jiraachuun dhagahame. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa oduu teenya guyyaa guyyaan isin biraan keenyuun oduun yeroo kanaaf qabnu kanan gammatti hordofaa turtanii yaada keessan karaa koomentiitiin nuuf qooduu hin dagatinaa isiniin jecha turtii gaarii.